Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota warra YouTube channel Abdii Smart warreen hordoftan hunduma keessanuu nagaa jaalalaa fi tokkummaa Rabbii bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo akkuma baratame aras viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoon guyyaa har'aa qabadheen isiniif dhiyaadha. Waa'ee WhatsAppiitiin kan wal qabatudha. Kana jechuunis jechuudha WhatsApp keessan irratti fakkeenyaaf ergaa fakkeenyaaf nam tokko isiniif barreessa haan jedhu salaamtaa ta'u waanuma ta'e WhatsApp keessan irratti yeroo nam tokko isin dubbisu yoo isin WhatsApp keessan bira hin jiraanne yookaan silkii jawala keessan bira hin jiraanne jechuudha ofuma isaatti WhatsApp keessan akka nama saniif meseejii barbaadan isin barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf yoonni kan salaama isin jedhu taate salaamtaa qabee jechuudha akkamitti akka inni reply godhu qabu ufuma isaati WhatsApp keessa walumaa galatti akka meseejii namaaf deebisudha wanti isin jettanii irra sirreeffattan haala sirreeffattaniin deebisaaf jechuudha. Kana jechuun keessumaa fakkeenyaaf isin WhatsApp keessan bira yoo jiran yookaan bilbila keessan bira yoo jiran namni tokko yoo isin dubbise isiniif meseejii san deebisuu danda'a. Kun yeroo keessan qusachuu fi akkasumas ergaa barbaadan achirra keessanii namni tokko fakkeenyaaf tajaajila keessan argachuu barbaade keessumattuu namoonni onlaayiniidhaan wantoota adda addaa hojjetan jechuudha. Yoo namni kun dhufee fakkeenyaaf haay akkam jirtan nagaa keetii jedhee jiraan galata Rabbii maal barbaadde maasiif ajajamu wanta kana qabna haala kana irra sirreeffattan jechuudha. Ofuma isaatii meseejii ergaa deebiseef namni sun wantoota akkamii tajaajila akkamii akka qabdan hubatee jechuudha. Wanta fedhisan hubataa jechuudha. Walumaa galatti kun yeroo keessan qusachuudhaafis ta'ee wanuma kamuu baay'ee barbaachisaadha. Wanti isin fayyadudha. Namoonni beektan akkuma beektanitti ta'e kanneen hin beekne waan kanarra fayyadamaadha isin jedha. Wanta baay'ee bareeda tokko baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkamitti akka fayyadamtan immoo guutummaa viidiyoo isaa jechuudha. Nafaana turaan hordofaa hanga dhumaa jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Oke, namoonni haaraa taatan ammoo YouTube kiyya subscribe gochuudhaan YouTube channel Abdii Smart kan jechuudha kiyya subscribe godhaa. Akkasumas kanneen gama TikTok ittiinis na hordoftan TikTok kana jechuudha follow fi yookaan like gootanii na hordofuu hin dandeessan isin jedha. Oke, oduu isinitti dheeressume gama barumsa qabadhe yookaan viidiyoo qopheessatti isin dabarsa jechuudha. Hayyee WhatsApp kenna haala kana sirreeffachuudhaaf aappii nu barbaachisaa jechuudha. Aappii kana immoo Play Store irraa arganna jechuudha. Baay'ee salphaadha. Play Store namni kamuu ni qabdanii Play Store keessan irra koottaa. Erga Play Store keessan irra dhuftanii haaluma amma agartan kana kan sadaffaa irra jiru jechuudha. Search godhe auto response for WhatsApp jettanii barreessitan. Auto response responder for WhatsApp. Auto responder for WhatsApp kun hedduu jira. Isin kun isa kana jechuudha. Kan jalqabarra jiru kan amma buufadhee jiru kana jechuudha. Isa kana buufattanii jechuudha. Aappii kana namoota miiliyoona tokko oltu buufatee akkasumas reetii 4.4 qaba. Aappii baay'ee jaallatamaa fi baay'ee hedduu tokko filatamaa namni hedduu buufatee itti fayyadamaa jirudha. Itti fayyadamaa aappiin kun baay'ee isin barbaachisa. Okay. Ergaa isa kana buufattanii open jettanii gara keessa galtu jechuudha. Yeroo isin gara keessa galtan yeroo jalqabaatiif welcome kan jedhu kana akka isin fida. Amma get start ni gootu jechuudha. Erga get start gootanii akka isin hayyama kennitaniif isin gaafata. Aappicha san jechuudha auto responder for WhatsApp kan jedhu kana al takkaaf gattuqxanii isitan garanatti allow all notification kan jedhu hayyama kennitaniif jechuudha as bantanii amma gara duubatti deebitan jechuudha. Akkanatti gara duubatti irraa deebitan jechuudha haala kanaan. Erga haala kanaan gara duubatti irraa deebitanii yeroo jalqabaatiif jechuudha. Iddoon bakka mallattoo ida'uu tana jechuudha. Tan mallattoo ida'uu tana karaa jala kana al takkaaf gattuqxan jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya erga isin bakka mallattoo pilaas tan tuqxan jechuudha. Isin mallattoo pilaas tan tuqxanii haala kanaan isin fida. Fakkeenyaaf inni amma akkanumatti isin fida jechuudha. Yoo yeroo jalqabaatiif dhuftan jechuudha. Isinii inni karaa jalaa kun jechuudha reply kan jedhu yoo isin dhufaate bakka mallattoo ol jedhu kanarratti yoo tuqxan isiniif dhufa jechuudha. Okay, amma erga haala kanaan dhufni fakkeenyaaf receive message bakka jedhu kan jalatti jechuudha. Namni suni fakkeenyaaf hi akkam jirtu isin jedhe fakkeenyaaf hi akkam jirtaa yoo isin jedhe namni sun jechuudha. Namni si barreessaa jiru sun ati ammoo asitti
miseejiin kee yookaan ergaan kee nama saniif akkamitti akka deebi'u akka barbaaddu jechuudha. Situ murteeffata waan ta'eef fakkeenyaaf atamma namoonni oomisha adda addaa qabdan wantoota adda addaa qabdan suni murteessaan isinii meree jechuun namuu yaada dhuunfaa adda addaa qaba waan ta'eef namuu wanta barbaade irratti barreeffachuu danda'a. Namni kamuu yoo si dubbise inni waanuma jedhee si dubbisa garuu miseejiin keessan akkamitti akka isa biratti achi deebi'u jechuudha. Mirkaneeffachuu hin dandeessan. Na'aawwan irra yaaltanii jechuudha. Irra irra guutanii sirriitti yoo suutattanii qasattanii ilaaltan fakkeenyuma isin agarsiise waan ta'eef. Amma haay akkam jettee isin jedhe fakkeenyaaf isin jira galata rabbii fakkeenyaaf jira galata rabbiittanii fakkeenyaaf amma kun fakkeenyuma jira galata rabbiittanii wanta silaa isin barbaachisu guutti hanga barbaadde yaada barbaadde jechuudha. Hanga barbaadde yaada barbaadde barreessuu dandeessa jechuudha. An kana fakkeenyumaaf isin kaa'e malee isin jira galata rabbii waan akkanaa wanta oomisha keessan beeksifachuu dandeessanii waan yaada qabdan waan akkanaa kan ta'a jechuun wanta feetan jettanii barreeffachuu dandeessan an fakkeenyuma isin agarsiisa jechuudha. Akkanatti haala kanaan erga sirreeffattan jechuudha. Iddoo kanatti akkanaan haala kanaan erga sirreeffattanii fakkeenyaaf akkana roorkeessitanii jechuudha. Roorkeessitanii fakkeenyaaf iddoo kanatti jechuudha. Iddoo pass rule for after exhaustion kan jedhamu irratti jechuudha. Asitti fakkeenyaaf sun filannoo keessan namni sun miseejii sana yoo isin barreesse miseejiin turdeemee booda akka achi riiplaay ta'uuf isheen deebi'uuf sakandii jira miniitti jira isin sakandii kana irratti yoo dhiistan bareeda. Erga haala kanaan akkana gootanii amma maal gootanii mallattoo raayitii sana cuqaaftan jechuudha. Gara boodaatti deebitu. Kun amma akkuma agartan haala kanaan jira jechuudha. Kun kan an jalqaba yaalee yookaan wanna ilaalee waan ta'eef akkanatti jira jechuudha. Isin ammas yoo barbaadan dabalatan jechuudha. Iddoo mallattoo pilaasii gara jalaa irraan jirtan tuqtanii miseejii biraallee dabaltanii barreessuu dandeessan. Dabaltanii barreessuu dandeessan jechuudha. Miseejii duraan barreessan haquu barbaadan ammoo bakka itti mallattoo magariisaa sana tuqtanii diimaa kanatti deebistan jechuudha. Intala gochuu sana booda miseejiin sun amma naaf hojjetaa isa kana jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu hin dandeessani. Garuu fakkeenya isin agarsiise isin xariiqa sirriitti jala deemtan jechuudha. Karaa kanaa ol irratti hojjechuu hin dandeessan yookaan fooyyessuu hin dandeessan jechuu barbaadanii fakkeenyaaf amma mee WhatsApp kiyya biraatiin jechuudha. WhatsApp silkii tana gubbaa jiru mee dubbisee ilaala jechuudha. Miseejii akkamii akka deebisuu fi dubbisee ilaala. Asumaan nafaana tura. Nama jiin dura. WhatsApp kiyya isa silkii biraa irra jiru jechuudha. Isa asirra jiru kana jechuudha. Itti barreessee maal akkanaa fidu walumaan laalla jechuudha. Okay. Obsaan egaa ifama. Okay, amma akkuma agartan WhatsAppiin kun isa kiyya jechuudha. WhatsAppiin cinatti argamu isa silkii kaaniiti. Silkii kaanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama biraatti na dubbisaa jira jechuudha. Haay akkam jirtaa naanaa jedhu fakkeenyaaf namni kun. Silkii biraatiin jechuudha amma namatu na dubbisu jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan jira galata rabbii naan jedha jechuudha. Silkicha harka bitaa irra jiru kana jechuudha. Garuu an silkii isa harka mirgaa irra jiru kana tasumaa ta'ee hin tuqne jechuudha harkaan. Bira yuun jiru jechuudha fakkeenyaaf amma jira galata rabbii naan jedhee naa deebisee jechuudha. Haala kanaan baay'ee tokko bareedaadha jechuu barbaade. Fakkeenyaaf amma silkiin kiyya isa mirgaa jiru kun yeroo takkatti of akkanatti barreeffadhee dhiisee fakkeenyaaf haay akkam jirtaa naan jedhe jira galata rabbii jedhee deebisee jechuudha. Miseejii WhatsApp kiyyaa ofuma isaati. Baay'ee tokko salphaadha. Fakkeenyaaf namoonni oomisha adda addaa beeksifatan isin bira hin jiraanne yookaan nama wajjin guddaa haasa'uu yoo hin feene namni yoo isin dubbise yeroo takkatti barreeffamaan karaa gabaabaan ibsuu dandeessanii namoonni WhatsApp biraanis jechuudha. Nama wajjin hedduu dubbachuu hin barbaanne namni dhufee waa isin gaafate takkatti yaada keessan haala san hunda guutuu ibsuu fi dandeessanii jechuudha. Baay'ee salphaadha. Miseejii immoo
isin dabaltanii itti barreeffattanii kanaa ol bal'inaan barreessuu hin dandeessan. An fakkeenya isin agarsiise. Namoonni viidiyoon kun isin tole like share godhaa. Channel kiyyaaf kanneen haaraa taatan immoo channel kiyya subscribe godhaa. Viidiyoon kun yoo isin tole immoo like godhaa. Akkasuma warreen TikTok irraan na hordoftan TikTok like godhaa. Yoo isin tole follow godhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaa fi jaalala naa jedhaa isinin jedhaa.